kabajamtoota daawwattoota keenya ifti wajjin bifatanaan shaa isin godhaa jirra. Reefuun tana kajalaabati maaliif hin barbaadin jeetiin hin jira yaa jaalallee kiyya kan hin barbaadu jettee jirti harkatti moonii dhabdi isiniif hin gaafadha. Mee reefu gaa yaa jaalallee kiyya kan hin barbaadu jalqaba badeet ture barbaaddee harkatti makkam ture? In harkan. In kamera yaadakee taanaaf hin baay'ee barbaachakee. In kamera yaadakee taanaaf hin baay'ee barbaachakee. Si gadi laakkeessu guyyaan harkaa buute. Magantaan hin jirtu dubbii ciroo dhumte onneen kulkaa baate. Yaa salaam magantaan hin jirtu dubbii ciroo dhumte. Kanaaf dhabame. Yaa bokka si gartee. Cidii tan maan qabatinati? Bakka tanaan dogongoreraan. Kaabar gaafan harka buute magantaan hin jirtu dubbii ciroo dhumte. Sanumaafuu na dheesse. Dhaga'uun dhabu tanuma dhageesse. Sanuma dhageena baqatee aboo arranaa galtee amayiraa keenya dubbiin tun. Amma tan bikka tana jijjiirtee irra deebitee yaa mukoofte. Kanaaf hin baay'ee barbaachakee. In kamera yaadakee. Kanaaf hin baay'ee barbaachakee. Godaatii seentu suma jalaan seenaa. Middame jaalala wana pusii jala ko beekinaa. In kamera yaadakee. Kanaaf hin baay'ee barbaachakee. In kamera yaadakee. Kanaaf hin baay'ee barbaachakee. Godaatii seentu suma jalaan seenaa. Middame wana pu akkana jala ko beekinaa. Warapi male awasin taradu ya jalale ya berbadu anjiri bedebi khususia onen peminam bedure amanadu ale ya warapi male awasin taradu. Biar sidak kabe. Waa tana qofaa miti gaa jaalala tana keessatti waa hedduu daddabarsaa turte garba jaalalaa nu daawwisaa jirta. Haamanii suuta haamanii yaa shashtiitiyyaa. Amanii cita amanii yaa shaggaa kiyyaay. Sambalee ta'ol kuusanii. Ya mani sinawa mani ya kashtiqi yai waluma nu mogasani ana fi si wal jalate nu mabiqani gamachu dawso wali ifunu disani mali dufani sen jiddu sen mo maltu ture ana fi jalalle khisan jiddu hasda bayate tole duumi raawdis adawine tunu jiddu bayate na fi saddanu basu daf yalte ana fi isaa fi fu jalalti halka yo dukanale arka ijati walarku wali debu ko khayro takkat galgalalle golgolawle dallawmal qottu balbalumaran ijumani silale debiya je ya lukana ana isa arketu mol debiye irri balle yo rafa ijumani le arke ol debu gabu kon khana asinu jiddu dawata na iman ka warratti ma daratu jira an garu nan galle heddu bakka sanin salal heddu da wonni heddu na imani warra qiyati riyo qiyasti
walleenu kanamni jaalatu kanaas hedduudhaan jaaladhaan isaanii sigaa maalittiin beekansa dhiira tana namuunuma jaalataa sigaa yaaboo jaalaltii isaanii tun beeytee isaan hedduu jaalalaan jechuudha. Jaalala hedduu qaban waan ta'eef jecha anis akkas ta'eetumaan ka yeroon isa kana gabbee ilaaluudhaaf fedhu kanarratti na himan jeetiin dhodhokachaatiin sossodaachaa gaaddisa mukaafaa jala daddaadhee akka kottee namni sin dhageenye akka namni nan dhageenye kaa'u deebi'anii warra kiyya kanan na himan jeeti beeyte fuutattiin dhokadhee hugguma takkaan silaalaa gabbayii dhagaa bilbilli tunis dhuftee beeyte yeroo san ookiin gijjiree eegaa naa bilbilee kaayaaboo nookiyaa takkaan qabaawwani bilbilee xammaa yaaboo suutuma gabbee hugguma takkaan silaala naan jee anis sarkuuniin fedhaa miire hugguma takkaan akka gabbayee laala jee yeroon akkanatti gaggaragalu isumaan huggu takka laala yeroon gaggaragalu san ol deebi'anii bakka ati irraa dhufte si agarree hanqumaa nan dubbisee ol deebi'e sanitti waa warri qiyyatti himanillee beeyne yeroo san si agarree bakka ati irraa dhufte laaltee waan dhufteef siif nanaan jeenii mire yaaboo yeruma saniin isa bilbile na arkan gaayin jeen kaa jaalallee qiyya saniin kuno na himaniin jeen dhiisi bakka waan takkallee fidaniiti humaan fidanii sababa san iftuu too ibsituu sannaa jee yaa gutakkamee Iftuu ibsituu yaa ifaa galgalaa jee dukkanallee deemtuu yoomiin si wallaala anis keetii ati kiyyaanaaf si uume warra nu naanneessuu rabbiin ni shukkuume jedha achi keessa firra jaalala teenya jidduu warra deddeemu san firraa abaaruu keenya nuti Daweetuma musaa layyonsi waldhabee bineensaan nayyuusaa jaalachuu keenyaa gurree alaabee amaawwan hunda'ee taa'ee xiyyaatee ibtuutoo ibsituu yaa ifa golgolaa dukkanallee deemtuu yoomiin si wallaalaa. Ani khetiyatis tiya nafsi ume waranu nanesu rabbin nishukume warke bala musa dayetu mambusa ayon si waldabe bine sana yusa Ambirjala chule badu Fakata kondabu indabu anis kadi waliin jiraadhu yaa salaam durana irkifte akka koree karra teenya wal dabarte ijaan hirinarra jalqaba namite hankana bochifte atis boohitara na biratti kolle ayaanan bifanne duyda galinarra egaa gaafaan isa jaaladhu san inni gaafa sarreen an jaalatuu mitiiree isa dhabee bar gaafa san miira gaafas barreessiteen san nutti himee akka jarrattee barreessite san akkami barreessite egaa jaalallee kiyya kan maana kan isa jaaladhu kanaatu tole na duuba tabiroo fuudhee janii naa himan beeyte taasiimte turis tajaabaata akkami yaaboo hiriyomatiyya dhuftee mudhii na kuttee baranumaa akka taa'u jiru kana way bar gurbaan ati jaalattus jalaa fuudhee jettee jeetiin iyye yeroo nan iyyem dirmachuun na dhufte ollaa maaltu maal ta'e na yaaboo bar ifaan na qabee gir na godhee godaan na tumee asiin na dhee je akkam jeetiin maree waan sababan uummadhe laal ifaan si qabe jaalalaa qab jaalalleen kee hermuu dhageessa kana kanaatu mudhii na kutte malee ifaan na qabees waan jiru mee eessa si qabe mee akkam si godhe kara mana yaalaa si of nuure ifaan dhiiga si miidhee si godee kara mana yaalaa si of nu jaa amma na yaalaa dhibee mana yaalaa na geessanii fi waan jira lakkii mee nan geessina bakka si qabe mee nu garsiis mee harka si aga mallattoo lakkii mee nan tuqinaa xiqqishu manciisaa mee yaa isin jeetiin firraa dhorkee naambee anumaa akkuma qabamteen dhageessin isin sarara dhaabe akkumaan dhageeniin iyyeen sarara dhaabe dirmachuun si qajeelte dirmachuun na qajeelte haa iyyeensa dirmachuun duuba jiraa mire maal dhageessa maal taate jennaan ifaan na qabee ifaan na qabeedha haa ifaan asiin na girgizee na godhu gidaara kanaan na dhahee goda kanaan na dhahee barna nan bifnee akkasin lafa na gadhiisee hin jeen yaa awwaamiciyyoon sadiis waasi nan bifne waan nan bifne hiriyaan tiyya sangaa waa tanallee miti kenillee waasirra jiru yeroo sanaan gizee sanii sumaasota akkas na goote sayyaaboo Allah waan nan bifne ati yeroo san duuba qaala'uma kee fudhattee gatteese
Qaala mumakiyya iyyensa san kama namni dhufee narra mureemi akkaan iyyeetillee firraan baafne silaa otoo kiyyaa eegan isa dhabe iyyee firraa baasuun fedhaami dirmachuun na keessa caccabsitee miire amma rifaatuu lama rifadhee udaranuutu na dhaga'uu isaanii sanis ni rifadhe laal anaa dhibee tanaa iyyee wanni tun iyyeensi kun kanamatti himatuun taane waan ta'eef jecha na dhaga'uun isaaniitis na rifachiifte maas. Oftaamma uummadhee miiree akka iyyeensa kiyya jechuudha. Amma san booda achirraa hin gattaa egaa laal dafeetiin qalamaa kiyya fudhadhee dafee daftara gaagama duubaa gara galcheetiin itti seene hanqaan si jaaladhu eega mee miira sanii nutti hanqaan si jaaladhu khabir jaalachuullee baadhu fakkaataa koon dhabuwanis kan waliin jiraadhu jeetiin barreesse imimmaaniin barreesse meera deebi jechuun hanqaan si jaalachuullee baadhu ani waliin jiraadhu amma una bochisuuf deemta akkamatti dubbii san gisee yaadadhe malee imimmaaniin na qabaattu madhiisi beeti. Hay duuba yeroo san maatiin kee amma hanti namni si kan irraa warra bu'uudhaa barreessu si harkeen jiru. Ayiniin dhokadhaa bar yeroo san isaatti umaree gisee na dhufan. Haa jennu mee giranaan si deebisa. Sirba keessatti haa uummata Oromoo namni isaan dura gadaa baaseen jiru hajuu tokko mee daawwattoota keenya biraan ga'e. Oromoo jalqabe sirna walqixxummaa gaddisa waa labaa osoo ittiin bulin tokkoon ilma namaa jireenya jalqabaa kan mudate dhibbaa saba Oromoo miidhaan kee roorroon kee na dorkee hirribaa lammii miidhaan kee roorroon kee na dorkee hirribaa heeraa ilmoo namaa addaan hin hambifnee. Beelada bineensa sirraa nafne tumtee lafa keessee addaan hin hambifne hayyuu qaraan sin daganne hayyuu qara duraa seenaan sin daganne nusuuman dhaadanne qara duraa seenaan sin daganne nusuuman dhaadanne wayi. Ayyaanni qaama miidhamtoota waggaadhaan jira. Ayyaanni kun gaanii kabajamaa sirba kee kana yookaan ati sirba kee anus laa qilleensa irratti argaa ati mee takka ayyaana qaama miidhamtoota kanarratti hirmaattee ni beekta? Hirmaadheen beeku waan takka tiivumatti ilaalu jira malee yeroo namni sirbuun sagaleen tiyyumaan hin dhagaa sagalee fayyaan faaya isa jawsan irratti fayyaan faaya jaanii ni afeerratanii garuu namni sirba saniin dhiyaatee sirbuuf madaraka irratti ijoolluma baandii keessaa fa'aa jechuudha warreen leenjii sagalee sirba namaa sirban kanuma yaammatan guyyaatti konsartii qaban achirratti jechuudha afeerraa isaanii sirboota kiyyaa raawwatan. Angaru achumaan jira guyyaa takkallee namni na yaamee na dhiyeessee sin jiru akka biyyoolessatti illee ayyaana qaama miidhamaa kabajaa akka jiran tiivirra sagantaa labsii yeroo baasan illee ni dhagaa guyyaa takka ati isiisanii jee nama na gaafatee na dhiyeesse illee nagarre anamma yuutuub irraa sirba kiyya yuutuub irraa gabbuufadheetumaan saantima kiyyaan fayyadamaa jira yaaboo bakka waan takkallee kunoo akkuma fedhan godhaniituma kiliippiillee irratti hojjetanii akkuma fedhanis sirboota kiyya san osoon an jiru anarra bifaan jira mullee lubbuudhaan ni jira garuu kuno akkana keessaan jira. Mee sirba kanarraati hanqa fayyadamte waan fayyadamte ni qabda hanqa baafte kana keessa? Waan takka waan hin fayyadamin qabu. An gaafa jalqabaallee gaafaan hojjedhu san waan takka waan hin kafaltii istiidiyoo kafalee jechuudha hawwii hamilee ijoollummaati wajjin kaayyoon xiyyatuun galma naaf tuma sirbichi kiyya kun galma ga'ee gurra uummataa dhaqeetuma uummanni ittiin bu'aaraata jettuun hawwii qaba malee qarshii irraa harkatuufillee jecha akkasumattis ta'e anillee waan hin harkadhee sin qabu duwwaan galee konkolaataa biyya nagalchu qofa na godhee nagaggeessi abbaan mana muuziqaa madda walaabuu yeroo san keessatti baasiin an baasee unaan deebifnee waan takkan harkanne duwwaadhaan galeetillee karaa waajjiroota aadaaf turizimii aanaa fi godinattillee dhidhiyaadhee waajjiroonni aadaaf turizimiitillee hedduun gaafadhe itti deddeebi'ee hawwuma xiyya tana firraa baasuuf jaariidha wanni tun walleen tun jaariidha guyyaa jaariin na qabdee dhaqeetiin firraa baasa jeetuma aboo meeshaaluma wajjin qofa waliin na dhiyeessa meeshaaluma qofa harkachuudhaan qabaa kafaltaa takkan barbaadu bu'aa takka isinirraa barbaadu osoo hin ta'in fedhii sammuu xiyyaa guuttachuudhaaf
meeshaalee hojii wal harkattuun hamilee tiyya kanaa taatu irratti hundaa'e sammuu tiyya firiina godhuudhaaf hamilee harkachuuf meeshaalee muuziqaadhaan jirti waajjiroota aadaaf turizimii arra warreen sirboota namaa sirban achirra jechuudha mindaanii hojjechaa jiran warreen dandeettii hanga kiyyata kan qabne annama ijoollee guyyaa isaan konferansii tokko qopheeffatanii arraan tana gad dhiyeeffatu deeman warreen sirba namaa edena jechuudha yaalii godhee boruurrattiin gabbaa'uuf torbee meeqa ji'a meeqa assaayimantiitti kannanii leenjii irra godhanii sirboota namaa buudhaaf qophii san irra gadiin baansan an arraan tana qophii boru ganama waan isaan hojjetu deeman san arra yoona san jecha fakkaatu qopheessee osoon ittiin dhiyaatuu danda'uutiin sammuu tiyya bakkatti dhabee kufee hafee karaa waajjiroota aadaaf turizimiitiinis furmaataan dhabee arrammoo achirraa godina kiyyarraa ka'e dhufe as oromiyaa guddoo keessaan dhufe akka qaamni mootummaatillee na dhagahu waajjiroonni aadaaf turizimiitillee akka na dhagaan karaa kallattii jiruun qophiilee adda addaatirrattillee akka na afeeran akka na yaaman karaa miidiyaattillee fedhii guddoodhaan qaba dandeettii sammuuniin qaba abdiin ifirraa qaba ejjedheetillee ejjennoo guutuudhaan qaba jeetiin abdii ifirraa qaba arra bifti tiyyallee na jijjiiramtu sammuun tiyya na jijjiiramne sammuu bifa tiyya nalaalee warreen arraan tana balfa bifa qaama kiyyaa laalanii balfanis akkuma fedha isaanitti haa ta'uuf garuutu sammuu bal'iseeti yaada jazan nuqqate abbaan fakkaatu jaan alallee alagaadhaa gaafa narraa afaan godhatte qaamni kiyyallee numa fayyajee abdii qaba garuu sammuu fayyana qabdii an sammuu tiyya irratti hundaa'e akkasii yoo rabbi jee. Mee waan si gaddisiisaa jireenya keessatti haala addaatiin yeroo taqqallee si keessaan banne tan namni inni irraa barata jettu mee nutti himi. Fayyaa dhabuu kiyyarratti hedduu jechuudha akkaataan qaama kiyya itti miidhamee itti dhabe. Tajaajila guddaa amma akka mataa kiyyaatitti wanni na rakkisaa jiru kaniin nama gargaarsifadhullee dhabee qaama karaa mana yaalaatillee kaniin itti dhiyaadhee itti gargaarsifadhu humnatti dhabe jechuudha. Hedduu wanni gaddanatti jechuudha miila kiyya kanarratti jechuudha hedduu wanni dirmachuu guddoon jechuudha karaa mana yaalaatiin illee ta'ee deeggarsaan an barbaadu miila kiyya kanarra jechuudha. Wanti ni an duraan fayyadamaa jiru yeroo dheertuuf jechuudha an akkasii naa godhamee jiru mana yaalaa san yeroo dheertu ture eegaan irraa isin fayyadamin gara waggaa 10 siqeetiin jira kanaafuu amma yoomna jalaa caphee jechuudha akkaan itti ol ka'u na kutaa miila kiyya tokkichaan ejjedhoeni jiru kanaawu jechuudha waan ittiin fayyadamaa jirutu jira sunuuna jalaa dhumatee jira dandeettii an itti dhabee hedduu wallaahi dhuguma kiyyaa barkuu waan na gaddisiisurraa hedduu bakka akkasi miila kiyya kanarratti ulfaatina guddaan narra mudatee jira. Jireenyaanis wajjin jiraatanii iftuun jireenya akkamii keessa jirti mee daawwattoota keenya kanaaf ifa godhi. Iftuun jireenya isii dhagaa maal kenne ibsinu ni ulfaata. Iftuun yeroo jireenya ishii kaduraatiifis hanga keessa turtee xiqqishoon illee saahiba akkasitti yeroo dheeraa sun ta'een hedduu ol beeynaanii akkasii saahiba jiruuf jireenya isii laasitti anillee waan hin raawwa badde xiqqoo mun qaba amma hedduu haala yaaddi isaa keessa waan jirtu waan ta'eef ani ilmaan oromootiin dubbisaaf jeetiin har'aan tan ishii wajjin manaa ba'ee dhufe hedduu jiruun isii nama gaddisiisa waan ta'eef uummata buqqee kiflii isaanii kan silaa mootummaan kan teessan arra obboleettii teenyaa rakkoo tana gaanuu marakkatee beekabeete ebar namni rakkatiin waa quufaan akka beela waan itti jiru quban qabu jettee oromoon gizee maaqmaaqta. Kanaafuu bakka mee rakkoo ishiidhaa tana gaamonni keenya sun waan ifiifillee miidhaa hangana jaamnee irra geggeeffamtee turte. Deebi'anii miidhaa san maal akka taate waan qabaniif simatanii ishii fi daa'im ijoollee isiillee walitti qabatanii mana isaanii fi walirratti maatii tahanii isiillee gimmaasha takka akkanatti waan hangan takka ga'u kannanii fi achi keessumaa waltee bultii gaa nutis waan waliin nyaannu waliin nyaannaa waan waliin dhugnaa waan uffannu waliin uffannaa. Bikka isin irraa dhuftee argitanii turtanitti silaan akka abbaa qabeenyaa tokkooti har'aan tana isii tana fuudhee gara sanitti iddoo isinitti gadditu tanitti deemu bikkaan barbaadeen gahee isii fi maatii isii waan hin dandeettiin yanaa gote godhuufiin qaba silaa taate malee dubbiin har'a silaa abbaa qabeenyaa godhee waan hin mulleen qabu asiin fuudhee iddoo isinitti gadditu sanitti illee deemuni iddoo isinitti bashannantee uummata oromootiif gahee isii hanga sammuu isii baatu. Sunin godhaaf ture maal goonaree si malees ni jira abbaan qabeenyaati mee abbaa qabeenyaa ka ammaan tan arku jiru sanii maal jetta wallahi abbaa qabeenyaa waan hin joon gaabaliitii teenya qaalii tanarra miidhamuun isii kun miidhama nama keenya akka miidhama nama tokko akka miidhama keenyaatti hubanne
waan qabnurraa haa goonuu fi haa bira dhaabbannu jeetiin isaan illee gumaachaa fi akka laalan ijaa fi gurraa akka godhatanii hin jaanii abbaa qabeenyaatti ittiin dhaamsa dhaamaa nama mootummaas dabalatee maaliif gizee dhiyaatan baandii adda addaa irratti qophii wal gizee qaban iddoo bashannanaa gizee qaban maaliif waa marra ilmaan Oromoo sadarkaa kamirra akka jiran ni agarra ni dhageenyaani wallaalan qabnu maaliif irratti hin dhiyaanne ilmaan Oromoo maaliif hin beekne nama kana maaliif cinaan dhaabbanne har'a bijjaanii si fayyaa isillee hin qabdu maatii sadii qabdi maatii sadii waliin maatii xixiqqashee wata hangaftii isii amma waggaa 5 akkana biraan kuttu sanii gaditti lamaa jiran mallee ilmaan Oromoo qabsoo fi baallama ittiin qabatin arra boroo osoo hin jenne nama kana jajjabeessanii bira dhaabbatanii akka inni sammuu isaatiin bal'isee arra mootummaa cinaas dhaabbatee dandeettii isaa tanaa sammuu isaa tana qaqqabu osoo hin ta'in babal'isu iyyaafadhaa barbaadaa magaalaa Adaamaa keessa jirti tanaan isin gaafadhi baay'ee rakkachaa jirti waan ta'eef. Mee amma ilmaan sadiin qabanaan jettee turte ijoollee sanoo barsiisaa jirta? Ijoolleen xiyya sadeen akkuma isin agartan sanitti dubra lamaa fi ilma tokkoon qaba galata rabbiiti. Abbaa isaaniitii wajjin illee milkaa'ee jechuudha. Isaan wajjin tajaajila gahaa harkachaan jiranii. Ijoolleen xiyya fedhii nama fedhii lubbuu guuttatee ilmaan barsiifatuu danda'a. Ilmaan kiyyalleen sadarkaa mana barumsaa baratanitti tasilaa irraa maayyiitu dhalattee waggaa 3ffaa karaa 4ffaatti siixee jirti. Barumsaa geessee jirti. Garuu hanqina kufaatii xiyyeerratti hundaa'e. Isaanuu jiraachisuu miira keessa nagalchee jira waan ta'eef jecha isaan barsiisuudhaaf dandeettii ittiin arganne ilmaan kiyyalleen wanni sammuu xiyya hedduu bakka najee ilmaan kiyya irra namni abbaan kufe ilmoon ka'a jettee Oromooni ilmaan kiyya kana barsiifadhee kaan ijoolleen xiyya san hedduu ilmaan sammuu qabu an guddooyyoon gaafadhe ummiyyee miila kee lameenii naan jetti. Ka itti aanu mucaan ani jatee lameenii naan ja miciyyoon taa sadaffaa an harka kee lameenii jetti miillinis lama ijjinis lama harkinis lama ja ijoolleen tun jahan fayyaatiyyaati taa miila lameennaa taate kaan ija lameennaa taate taanis harka lameennaa taate jahan fayyaatiyyaati jeetiin abdii godhadhee jechuudha silaa isaan naa baratanii barnootaan akka isaan sammuu guddoo ijoolleen xiyya qabduun hanqinaan an itti dhabe hanqina ijoollee xiyya dhiyeeffadhee barsiisuudhaaf irrinni sammuu xiyyaan illee hedduu na jeeqaa jiru kana hedduu bakka. Dhaamsa shamarraniif hoo maal qabda yeroo ammaan tanaatti? Jabaadhaa shamarran abdii guyyaa boru abdii guyyaa boru safuusaa bakeenyaa wajjin adeeggarru dhakkisaa jirjiru gocha sagaggaalaa hojii sirna dhableen. Hiyyakkinuu maqaa safuusaa bacolle kanaafuu shamarra maqaa keenya eegne urjii ta'uu qabna hawaasa boonsine urjii ta'uu qabna hawaasa boonsine. Meegaa ammaan tana qaamolee garaagaraa sadarkaa mootummaatti sadarkaa dhaabbilee adda addaatti sadarkaa uummata kee bal'aa gubbaarraa hanga gadiitti si daawwachaa jira mee ati ergaa natti qabdu? Ergaan an qabu gaa arraan tana deeme Oromiyaa balloo keessa dhufeetiin jira akka miidiyaan OBN arraan tana kunoo kana ol baaselleen isaa haa galatoomuu akkuma akkanuma bakkaan jirullee jechuudha afeerraa jirtu irratti illee na dhiyeessanii anilleen akkaan if harkadhu na taasisuudhaaf karaa baandiilee adda addaa irratti illee yeroo ayyaana adda addaa qaban irratti illee na afeerratanii dhiyaachuufiin barbaada yaada jira qophii isaan qopheessan san irratti qophii san fakkaattu nama arraan tana yoo labsin dhaamsin akkanname hojjadhee arra gadiin bahee isaan bashannansiisuu buhaarsuu ni danda'u jeetiin abdii firraa qaba anis akka namatti illee ejjennoo guutuu baadhu garuu miila tokko illee deemu okkolullee sammuun nan okkoltu sammuu fayyaa qabdu orjinaalaan qaba jeefitti amantummaan qaba akka nama fayyaa qabutti jechuudha anilleen waan jiruun hundaan maddii dhaabbadhee isaanii wajji bu'aartiidhaaf dhiyaachuun barbaada isaanilleen akkana barbaadanii na simataniin barbaada dhaamsi kiyya. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaan Broadcasting Network bifatan an qophii teenya itti bohaartan jennee abdannaa arraaf kaniin isin biraan ga'e kana fakkaataa qopheessaan qophichaa ammayraa amma nurii ogeessi kaameraatii fi daayirikteera qophii tanaa ta'e kan akkanatti isin biraan gaggaa jiru garramoo amansiisaadha as jira konkolaachisaan kiyya geetaa'uun as na bira jira gamanumaan nama biraa qabadheen isinii dhufaat qophiilee OBN tanaaf ta'e.